maali dhiirri tokko garaa bula jechuudha. Guys, taaftabii kana miliyoona takkana wallahi lazim garaa bulee gaafa waan garaa isaa guuttatu arge jireenya ofuun dagata. Ofuu yuu dagate inni. Maa shamarri erga yoomi aguma biyya Arabaa banamtee kana dana moorachuu eegalte malee erga yoomi nama moorachuu eegalte erga yoomi dhiira garaan bituu eegalte. Dhiirri numa bitamaa jedhe. Gaafa ati nyaata bareedaa jaalalaan numa bitama. Guys, goda nama meeqa nama dhibba meeqa maa qoy garaa isin nyaata taabiin gungatii isiniif fakkaate harka keessan kana keessan mallaqni waan burqu isiniif fakkaate takka lama yoo burqee nama dhibba lama wayii taabiin gosa. Namni 500 kun guys hundi keessan umee koppilinki godha era guys nama badaa'e dhiira badaa'e maal taatan isin maana arrabsitan astaghfirullah. Dhiis warra si arrabse dagat nama baay'ee ana jala iyyuu kana arrabsu ka maal jedhu ima dhiisa koomenti baay'ee osoo argu abaabota akka kenna guys. In adabna yoo mo'en. Kolfiibu. Dhiirri erga yoomi garaan bitamu eegale dhiirri garaan hin bitamu jaalala malee. Sannuu sirreessi. Jaalala maal beektan isin amma ammoo isinittiin garagaraa qoy narraa usam. Jaalala dhaa'u. Wallahi nama 200 astaanii nama 200 wayin turani abaabota akka guutuu. Guys, surprise nan goota nu sin koppilinki kana miliyoona ta'a. Mallaqa keessaa baa itti fakkaata. Mallaqatu waan TikTokii kana waa takkana goote achi keessaa itti gabba'u fakkaata taabiin godhan. Mina aynat hizbinu. Guys, yenee fiqrochi yenee wuddochi billahi alaykum. Boodaan kiyya meeqa galee beektaa 300 kuma 25 deema. Bar arge duratti na ajaa'ibe bar indee in bararee bar ajandaa fuul TikTokii muluun waa'ee makeetii waa'ee majaarsa keetiitii akkan ol baan akkan bakka kalees viidiyoo lama dabarsita amma viidiyoo muluun TikTokii muluun kontirool ta'e. Ganaadha dhimmi kiyya dhumanne Oromoo sagalee naa ta'a. Wallahi dhimmi kiyya dhumanne. Tripping. Guys, tripping. Maaltu nafne haqni kiyya yoom dubbatame nan zallamame ganaadha yooman dubbadhe yoom miidhaa kiyya naa dubbatan. Afaanitti na qabanii manguddummaa dhiisi keessaan fixanii. Oromoon akkasuma wayyaa aadaa qabnaa miree santurra wayyaa. Beeka aadaadhumaa fi safuudhuma keenya dhee hawaasa Oromoo waan an kabajuufan haayyamamee haayyee jedhee dhiise baqqaan siluma Oromoo jalaan bo'an. Lubbuun koo fidaa Oromoo haa taatu. Eebba argatta waan namni siin jedhe yoo dhageette. Oroo kiyya laalaa kiyya sinii kinoo lubbuun kiyya keessan. Ima kennitaa fi lubbuu ta'e. Wallahi billahi osoo waan naa danda'ameeti man kennaaf garuu kenneefi ammoo akkamittan jiraadha re'anis. Ana ibsituu Jamaal Muummee jettu ana obboleessa kiyya na gaafattamu obboleessa isiiti. Isii bira dhaqi itti barreessi yoo si barbaade. Maaltu dhaqee jaarsi as jala jiraate inshaallah as jala jiraachuu miti hansoolaa afatee haa ciisu mina gabbanyane. Jaarsa keenaan hin jedhinan jaarsan qabuwan. Ammallee nikaa isaa qabda jaartii isaatti akkas hin jedhin. Aadaa Oromootti akkas. Jaartiin nikaa namaa qabdu hagammaan jaartii isaati. Jaalattus jibbitus jaartii maaliif beeyta nikaa ofirraa buusuun daqiiqaa 5. Dubartiin ofirraa hin buuftu ree wanni sirraa buuse malee. Akkasi inni narraan buusu waan ta'eef. Ara Rabbi sadarkaa sanii isiniin geessiniin feenunu waan akkasillee dhaga'uun feenu hin jibbina dhugaa walumaan isin haa jiraachisu. Sheexanaa miti nu kan nama gargar oofu. Maatiin biyya dhufee ana mositu jiraata. Namni garagara nama oofu sheexanaa biifti. Baaliyyoo sida waasiin jedha beeyta si bulooka malee dullachi sii kan fedhiin sitti goggoge wattu beena jala.
Raggaxaalleen barma hin dandeettaa siifu akkam hinde Harargee wayii itti gogoguu maaliif beektamu? Itti gogoguu isaa maaliif beektamu? Warra fedhiin itti goggooge kan nama arrabsu silaayyuu kan fedhii qabu yoo nama arrabsa. Jaarsi sinirra jira moobaayilii jalaa bate waaqiin sobiin lamma. Lammiin sobiin. Jaarsi siina bira jira moobaayilii jalaa bate jedhani. Ganaa jiruun isaatu ganaa harkaa bada moobaayilii simbii. Yaa wala qotanna akkasin jedhin bannaatti uf rabbi olii isin haa deebisu nu du'aa isin goona wallahi nu shayxana miti warra gargar nama ari'u. Guys taap godha harka kana. Guys, taaptaapiin hukumamee akka seenuu qaba sila. Abaaboo takkan kennitanii nama 200 as teettanii nama 200 teettanii garan. Ara shame on you is anaa miti shame ishi ara shame abaaboo takkan dhabdanii kennaa. Eeggannee irraa bar. Waamee ka dubbanna silaa safuuf malee Oromoon tullal abbo ummatuma Oromoo kana wallahi billahi la Oromoo miti ummata nama tokko argite homantaane si ofa cadhisee laal homantaane afaanii si darba isa jara namni akka fedha ofiittaa jiraatu akka fedha ofiittaa dubbatu jaala jeneraal bulatti makamuuf hin jedhanii Udoche kopilinki kuma fudhanna galcha ishi taatabi miliyoona waan jafaarsee bulaan itti makamu wayinaa fidde ante waan itti makamu wayinaa fidde guys kopilinki